Oduulee waqtaawwaa oolmaa sharafoota maallaqaa wajjiniitiin wal qabate guyyaan har'aasii seepteember 4/9/2025 akka Itoophiyaattis guyyaa 29/12/2017 oolmaa sharafoota maallaqaa yookaan immoo jijjiirraa kaalensii maallaqa biyya alaa biyya Itoophiyaa irratti yookaan immoo baankii daldala Itoophiyaa irratti meeqaan olii akkasumallee karaa gabaa gurraacha yookaan awwaalaas immoo ni dabalee moo ni qannasee kan jedhu kan biyyoota 21 olii isinii qabadhee dhufeetiin jira. Innis Ameerikaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar, Yuuroo akkasumas Suuziin firankii, Kaanadaa doolaar, paawundi sterlingii, Noorweey kiroonii, Joordaan diinaar, Chaayinaa yeewwan, Saawus Afrikaa raandii, Yaman riyaal, Dubaay dirham, Bahaariin diinaar, Turkii riila, akkasumas Saawud Arabiyaa riyaal, Omaan riyaal, Ijiptaan paawundii, Beerut doolaar, Indiyaan ruupii, Israa'el shekel, Qatar riyaal, Kuweet diinaar akkasuma Iraaqiif kanneen kana fakkaatanii isinii qabadhee dhufeetii jira jechuudha. Guyyaa kaleessaa karaa baankiitiin hin daballi karaa gabaa gurraacha immoo dabalee turii isiniin jedhee ture. Har'a immoo baankii irratti dabalee jira jechuudha. Saantiba kan biyyoota hundaarratti iyyuu daddabaleetu jira. Agam dabalee kaleessaa agam turii kan jedhu isa kanallee wal madaalchisneetu ilaallaa jechuudha. Jalqabaa seensaa viidiyoo kanarratti laayikii gochuutiin horsiinaa piliis hundi keessaanu akka hin dagannee akka hin irraanfanne anis immoo isin yaadachiisaan jira. Namoota baay'ee keessattuu viidiyoo daawwata garuu laayikii gochuu hin irraanfattu. Akkasuma immoo gaaffii tokko isin gaafatan irratti illee deebii isinii kenna. Yeroo gaaffii gaafattanii koomentii bal'istanii barreessuutiin gaaffiin sunii akka naa galu yookaan immoo anis sirriitti akka hin deebii irratti isinii fiduu fi na gaafachuutii dandeessuu isiniin jechuutii barbaada. Akka jirtanitti nageenya waaqayyo hunduma keessaniidhaaf haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii annagaa koo guyyaa har'aas immoo oolmaa sharafoota maallaqaa yookaan immoo jijjiirraa kaalensii guyyaan har'aa seepteember 4/9/2025 akka Itoophiyaattis guyyaa 29/12/2017 ittiin sharafa maatii olee guutuu karaa lamaan isinii qabadhee dhufee jira. Karaa Itiyoo Black Market.com yookaan karaa gabaa gurraachaa fi baankii irratti meeqa akka dabalee meeqaanis akka oole yeroo jalqabaaf gara mana kanaatti warri dhuftanii haaraa warri turtan jechuudha. Laayikii gochuutiin seenaa itti aansu sabskraabii gochuutiin maatii ta'a. Beelii kana warra gurraacheffattan ta'e guyyaadhaan viidiyoon anuu jedhu akka isin bira qaqqabu isin taasisa, isin fayyada jechuudha. Sun immoo yoo dagattan illee notifikashiniin bilbilarra ni gala waan ta'eef yaadattanii dhuftanii qaqqabachuu itti fayyadamuuti dandeessu. Kanaafuu dagatiinaa isiniin jechuuti barbaada. Agi xumuraatti obsaan na waliin tura. Erga viidiyoo wajjin haga xumuraatti turtanii booda bakka isiniin galle yookaan gaaffii dabalataas yoo qabaattanii sekshinii koomentii irratti na gaafachuu dandeessa. Gaaffii keessan ifa godhachuuti dandeessu. Egaa viidiyoo kana irraa fayyadamaa jirtu sila laayikiin keessan baay'ee gadi bu'aa jira waan ta'eef hin irraanfatina laayikii godhaa. Fooyyessaa jajjabaadhaatii isiniin jechuu barbaada. Namoota bira akka qaqqabuudhaaf viidiyoo vaayiraaliin akka bahu godha. Gara oolmaa sharafa guyyaa har'aa seepteember 4/9/2025 akka Itoophiyaa guyyaa 29/12/2017 ittiin olitti darbina jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarri tokko karaa baankii 138.74tiin olii jira. Guyyaa kaleessaa Ameerikaa doolaarri tokko karaa baankii 138.54tiin olii jira. Har'a ammoo dabalee saantiba 20 dabalee 138.74tiin olii jira jechuudha. Kana jechuun karaa baankii irratti dabaleetu jira. Karaa gabaa gurraacha immoo Ameerikaa doolaarri tokko 159.95 oliitu jira. Karaa gabaa gurraacha gadi bu'ee baankii irratti immoo saantiba dabaleetu jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaarri karaa baankii 93.19 olii jira. Guyyaa kaleessaa Awustiraaliyaa doolaarris baankii irratti 92.9 olee har'a immoo 93.19 olii jira. Kana jechuun karaa baankii irratti dabalee jira. Karaa gabaa gurraacha immoo 104.37 Yuuroo karaa baankii 169.66 karaa gabaa gurraacha 186.52
Suuziin firankii karaa baankii 169 tuqaa saantiba 33 karaa gabaa gurraachaa 198 tuqaa saantiba 78 Kanada doolaarii karaa baankii 103 tuqaa saantiba 44 karaa gabaa gurraachaa 115 tuqaa saantiba 72 paawundi sterlingii karaa baankii 182 tuqaa saantiba 79 karaa gabaa gurraachaa 214 tuqaa 0 saantibacha noorwee kiroonii karaa baankii 14 tuqaa saantiba 16 karaa gabaa gurraachaa 16 tuqaa saantiba 93 Oli jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaar karaa baankii 201 tuqaa saantiba 61 karaa gabaa gurraachaa 225 tuqaa saantiba 82 Chaayinaa yuwaan karaa baankii 19 tuqaa saantiba 66 karaa gabaa gurraachaa 22 tuqaa saantiba 43 South Africa raandii karaa baankii 8 tuqaa 0 saantiba 3 Yemen riyaal karaa baankii 0 tuqaa saantiba 59 karaa gabaa gurraachaas 0 tuqaa saantiba 66 Dubai dirham karaa baankii 37 tuqaa saantiba 78 Dubai dirhamis guyyaa kaleessaa 37 tuqaa saantiba 73 irra ture arramoo 78 ta'ee jira. Kana jechuun saantiba 5 dabalee jira jechuudha. Karaa baankiitiin Dubai dirham guyyaa har'aa kana 37 tuqaa saantiba 78 karaa gabaa gurraachaa immoo 43 tuqaa saantiba 57 inni itti aanu Bahariin diinaar 379 tuqaa saantiba 20 karaa baankiitiin karaa gabaa gurraachaa immoo 424 tuqaa saantiba 33 inni itti aanu Turkii riilaa karaa baankii 3 tuqaa saantiba 49 karaa gabaa gurraachaas 3 tuqaa saantiba 88 olee jira jechuudha. Kana jechuun baankii irratti kan biyya hundaayyuu saantiba dabaleetu jira. Karaa gabaa gurraachaas immoo akkasuma saantibadha kan inni qannasee jiru jechuudha. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalii. Saawud Arabiyaa riyaalii guyyaa kaleessaa karaa baankii irratti 36 tuqaa saantiba 92 ture. Arramoo Saawud Arabiyaa riyaalii tokko baankii daldala Itoophiyaa irratti 36 tuqaa saantiba 97 akkasuma karaa gabaa gurraachaa immoo 42 tuqaa saantiba 63 olee jira jechuudha. Inni itti aanu Oomaan riyaal 371 tuqaa saantiba 87 karaa gabaa gurraachaa 416 tuqaa saantiba 23 Ijiptiyaan paawundii karaa baankii 2 tuqaa saantiba 94 karaa gabaa gurraachaa 3 tuqaa saantiba 29 Beerut doolaar karaa gabaa gurraachaa 160 tuqaa saantiba 73 akkasuma Indiyaan ruupii karaa baankii 1 tuqaa saantiba 62 karaa gabaa gurraachaas 1 tuqaa saantiba 81 Israa'el shekel karaa baankii 42 tuqaa saantiba 53 karaa gabaa gurraachaa immoo 47 tuqaa saantiba 59 inni itti aanu Qatar riyaal karaa baankii 39 tuqaa saantiba 26 karaa gabaa gurraachaa 42 tuqaa 00 Kuwait diinaar karaa baankii 467 tuqaa saantiba 40 karaa gabaa gurraachaa 523 tuqaa saantiba 72 olii jira jechuudha. Oolmaa sharafoota maallaqaa jechuun kan guyyaa har'aa Seepteembar 4/9/2025 akka Itoophiyaattis guyyaa 29/12/2017 karaa baankii fi gabaa gurraachaa haala kanaatiin sharafaa ooleetu jira jechuudha. Bakki isiniin gallee yoo jiraate koomentii irratti yaada keessan ifa gochuutiin na gaafachuu dandeessu. Gaaffiin keessan inni biraan waa'uma Awaash baankii irrattidha. Awaash baankii kun warra haaraa taataniif haaraa isinitti ta'e malee baankii madurumaan jiru jechuudha. Wanti haaraan hin jiru. Haa ta'u garuu haarummaan isaa achirratti kan jiru warra hin beekneefu qixuma gabaa gurraachaa yookaan immoo baankii daldala Itoophiyaa olirratti caalchisee kan sharafaa jiru. Baankii Awaash ta'uusaa irra deddeebiitiin isinitti himee ture. Biyyaallee namoota irratti ergattan bilbiltanii akkaawuntii maalii akka qaban gaafachuu dandeessu. Yoolleen qaban ta'e Awaash akkamii sanarratti galchuun barbaadattanii namni sun akka akkaawuntii baankii Awaash irraatii baafatullee gochuutii ni dandeessu jechuudha. Wanti tokko wanti nama cinqu rakkoo biraa inni uumu hin jiru. Akkasuma immoo
gaaffii ni dabalataa mucayyoon tokko asuma koomentii jalatti viidiyoo kaliisaa jalatti kan barreessite kana jiru Saawud Arabiyaadha. Jarri koo immoo qarshii sannaa kennanii mindaa koo gara doolaaraatti na jijjiiranii jiru. Doolaarri kun meeqanaataa qarshii Itoophiyaa irratti jette. Saawud Arabiyaa jiraattee jarri keellee mindaa kiyyuu kan immoo birrii sii kennan gara doolaaraatti sababa isaan jijjiiruu danda'anii atillee ifa hin goone yoo akkas ta'e garuu akkuma doolaara Ameerikaatti qabadhu siin jechuuti barbaada. Guyyaa har'a doolaarri Ameerikaa tokko karaa baankiitiin 138 saantiima 74 karaa gabaa gurraachaa immoo 159 saantiima 95tiin olii jira jechuudha. Warri doolaara fudhatan akkuma Ameerikaa doolaaraatti qabadhaa isiniin jechuuti barbaada. Gaaffii nan hin deebisne jiraate viidiyoo biraan akka hin deebisee dhufutti koomentii irratti illee na yaadachiisuu dandeessu. Gaaffilee dabalataas yoo qabaattani walii keessaniifis ta'e anaafis ta'e sekshinii koomentii jalatti meeshin gochuuti dandeessu isiniin jaa. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhufee kana fakkaata. Ammallee wanti gochuu fooyyessuu qabdan laayikiin keessan baay'ee gadi bu'aadha. Viidiyoo kan daawwatu namoota baay'eedha. Daawwannaan keessan baay'ee bareeda garuu irra caalaatti sheer gochuuf namoota baay'ee bira akka qaqqabuuf kan fayyadu isiniif illee yeroo kan isinii qusatu yookaan immoo koomentii barreessuudhaaf yoo viizitaatan illee laayikii gochuun baay'ee gaarii waan ta'eef sanatti fayyadamaa isiniin jedha. Yeroo gaaffii gaafattan gaaffii irratti gaafachuu barbaaddanii koomentii bal'aa barreessitanii achirratti ifa gootanii na gaafachuuti dandeessu isiniin jechuuti barbaada. Bakka jirtanitti nagaa fayyaa naataa. Viidiyoo biraan agan deebi'ee dhufutti laayik sheer gochuun yaada qabdan koomentii irratti na eeguun baay'ee